keessummaa keenya har'aa waamicha kenna kabajee baga nagaan keessummaa VTV irratti nuuf argamte mee of barsiisuu irraa eegali. Weellisaa Kee'ol Naggasaan jedhama. Kee'ol Naggasaa egaa weellistoota amma lafaa dhufaa jiran keessaa ati tokkodha. Aartii Oromoo of dura abdii sirraa qabna. Jalqaba keessummaa kenna ta'uu keetiif hedduu si galateeffadha. Illee baay'ee si galateeffadha. Ayyee kana dura egaa sirba dhiis inaafaa obboleessa kee jedhu tokko qabda. Isni muuziq viidiyoon qabu na fakkaata. Muuziq viidiyoon qabu si maqaa kiyyaanis beekamee hin jiru hanga maqaa caalutiin beekamu namni hunduu hanga nama Oromootti gaanii nama hundumaanuu wal mormanii beektaa namni dhugaatti hin fudhanne hanga ammaa hojichi maqaa caalutiin jira YouTube irratti dura akkam ta'e beektaa abdoo isaa xumuree harkaa hin qaba ture abdoo isaa xumuree harkaa hin qaba akkasumatti nama tokko lamatti daddarbee ture abdoon isaa namni sanuma fuudhee maqaa kootiin jira riineemii irraa geddaraniiti kuna caaludha yaani YouTube irratti odna dursanii odan hin fe'in abbaan fe'e hin beekamu YouTube irratti hin arge Acaalu jee jira YouTube irratti Acaaluunis quban qabu sirba kana akka inni hin sirbine yeroo haasa'u dhageeraanis garummoo dhiisidhimee daloodhaan nu yaadachiisi namoonni baay'eenis akka yaadataniif sirbicha kana. Maaf wal sakaan lamaaf deemsa wal dhorkina rakkoon keenya cimaan kana waliif yaanne waliitti yaanne malee dubbiin keenya badii dhalee maali ni dhugaansa maali ni nangalle waansa walii keenya walubee fagaannee galman geenye xinnaannee suuqateenye maaloo walii faasaqnu kara lammii koo wal marara. Sagaleen kee baay'ee bareeda. Egaa sirba kana amma anis jalqaba sirba kana baay'een beeka ture. Weellisaa sirba kanaati jedhanii yeroo nu barsiisan yeroo jalqabaaf baay'een si ajaa'ibsiifadhe sirbicha baay'een jaaladhaani. Akkamitti immoo gara aartii kanaa seente? Aartiitu gara kee dhufe moo situ gara aartii dhufe? Gaaffiin kun yeroo baay'ee nama hedduun gaafatama. Aartii gara koo dhufes anatu gara aartii dhufes jechuun natti ulfaata. Maaliif beektaa nu lachuu walumaa dhumamne jeetii yaada. Ani aartiin fakkeenyaaf qaamota miiraa koo keessaa tokko jeetii yaada akkasittiin fudhadhaa jiru. Sigalee fakkeenyaaf amma ija kiyyatu dura uumame moo natu dura uumame jechuun natti ulfaata. Sigalee anumaa miti kan kootumaa walumaa uumamne waan ta'eef aartiis akkasitti ilaala. Walumaa uumamne malee tokko dura natti dhufee yookaan anatti dhufee yookaan immoo aartiitu natti dhufee jechuudha. Kana gaaffii kana kasi gaafadhee fi maaliif namoonni baay'een gaa kallattiidhaan gara aartii kanatti hin seenu lakkii dhiisii siin ta'uu ogummaan kuni jedhamu gamoo illeetiin baay'inaan jechuudha. Dhiisii siin ta'us jedhamanii ijoolleen dhageenye jiru. Akkasumatti immoo ijoolleen baay'ee dandeettii qabanii akkasumatti ogummaa kana keessatti kan of argan jiru. Humnumaan immoo kan itti deemu jira. Kanaaf gara aartiin gara kee yoo dhufe kuni homaa gaaffii hin qabu hin dandeessaa jechuudha. Ati immoo gara aartiitti yoo dhufte leenji'uun jira maaliin jira. Kanaafini hundaafuu dhuguma akkuma jette aartiitu gara kee dhufee kan jedhu. Yookaan immoo walumaan walitti dhuftanii. Mee sirba kee jalqabaa kana dhiis yadaloosaa walaloosaa eenyutu hojjete? Yadaloosaa walaloosaa sinatu hojjete. Isa kaa yaadichi kun naan dhufeeti beektaa ilma namaa kana gaafa laaltu. Waanuma yeroo bakka kamittuu har'as borus wanti kun hin bareechuun baay'ee ulfaata ilmi namaa waliif yaaduu yeroo baay'ee wal xiqqeessuuf deemu kanatu jira waan kanatu gaaffii natti uume ta'u maaliif ta'a wanti kun namni xiqqaatee nama fayyadu hin jiru namni gabbu'ee nama fayyadu hin jiru kanaafuu waliif gaarii haa yaannu kan jedhu irratti xiyyeeffadheen waan kana osoo jedhee bareeda jedheen walaloo yadaloosaa sanumatu hojjete. Yeroo san reefuu gara hojii aartii kanatti dhufaa jirta. Namoota baay'ee hin beekanii yookaatis namoota baay'ee hin beektu. Wanti immoo kallattiidhaan sirra ga'ee jira yaadni kun kasii dhufeef. Kun salphaadha akkuma salphaatti sirra ga'a malee wanta akka lamaayyuu miti bakka wantoota kun jechuun akka addaatitti miidhaan irraan ga'uuf wanti ta'ellee hangas marallee yoo ulfeessuu baadde bakka dhimtumatti waan ilma namaatirraa waan agartuudha si kanaafuu kun baratamaadha. Ogummaa kana keessa namoota ogummaa kana keessa jiran amma baay'inaan namoota muraasadha kan beeku.
qaama fakkeenyaa fi ijoollee haaraa lafaa dhufan kana jajjabeessuudhaan waliin hojjechuudhaan kunniin namoota dura jiran kunniin namoota baay'ee biratti hin argitu artistoota keenya baay'ee biratti mul'atu garuu namni haamilee si tuqanii maal jechuuf. Okay, waan akkasitti illee salphaatti nama haamileen kee tuqamus miti. Tokkoffaan waan aartii kanas saayinsii aartii barumsi addaa seenee baradhee sin jiru baandii maal kana keessa sin turre. Namni moo akkasitti waa'ee akkanatti jedhatee too waa'ee aartii jajjabina naa godhee akkan gara aartiitti dhufuuf akkas walaloo feedaloo hojjedhuufillee kan namni na cinaa dhaabbate tokko hin jiru. Garuu akkamitti beektaa ittiin of nama kanu cimaa namni dinqisiifatu namni fuulduratti ilaalu jedhame nama saniin of barsiisa deebisee. Eenyu dhaaree fakkeenya siif ta'anii namoonni si gargaaran yookaan immoo akkasumatti ilaalteetuma isa ta'uu barbaada. Ani moodelli kiyyaan yeroo taa caaluma ture. Hojii caaluu baay'een dinqisiifadha. Keessatti bakka akkaataan teeknikoota yeedaloo itti hojjetuu fi itti yeedaleessu. Garmalee dinqisiifadha. Hojii isaa akka adda dureedhaan tireeningis godhaa baay'ee dhaggeeffadha akka adda dureetti. Tokkoffaa sababa saniif sinatti fakkaata sagaleen kiyyaa fi Hacaaluu Deematuun akkas ta'e malee waan akkatti uumamaan baanee bakka akkatti wal fakkeessu tokko hin jiru. Ammas baay'ee gaafa itti gadi buutee dhaggeeffatte inuma beekama garaagarummaan sagalee jiraachuun sirriitti beekama akkuma fe'u osoo ta'e akkuma fe'u ta'e akka sagalee Hacaaluu akka Hacaaluutti sagaleen kiyya wanti ta'uu hin danda'u garaagarummaan ni mul'ata. Yoo wanni walitti nu dhiyeessu tokko jiraatallee garaagarummaa inuu mul'ata ammallee keessa gubbuutee olaalte hojii kanas garuu kunumtuu kan dhufe yeroo hundaa hojii isaa irra deddeebi'ee dhaggeeffachuu fi shaakaluu irraan dhufe yeetiin yaada. Akkas beektaa yeroo baay'ee pireejarii dhiibbaa sirratti nu uuma wanti akkasii sun. Hacaaluu baay'ee kan dinqisiifadhaanis ijoollee lafaa dhufan kana yoo hojii isaanii ilaalee yookaan dhaga'e taanaan bilbilee jajjabeessu hin jira si yoo si bilbileera. Gammaan wal arginee turre beektaa Finfinneetti bara 2011 moo akkasuma fakkaate. Wal arginee waa'ee hojii kanaatis hojiin kun abbaa hojii kanaati hojiin kun kan kooti maaf ol sakaalla kan jedhu kun hin jedhe siina jedhe hojii kana miidiyaan Ameerikaa tokko intarviina godhee na gaafatee ture kan koosmeetii abbaa isaan beekuun jedhee kan keeti jedhee na gaafatanii naan jedhe na bilbila koo qabadu naan jedhe walii bilbilaa turre bakka na jajjabeessaa ture si hojii waan baay'ee na jajjabeessaa ture yeroo sanitti Hacaaluu nama lubbuusaa jennee taa'aniitu. Kan biraa yeedaloof walaloon hojjetta. Walaloof yeedaloof ni hojjedha amma hojii baay'ee dalageen jira. Istiidiyoo jira hojiin kiyya harka Hacaaluu. Kan ofii keeti. Mee namoota ammoo yeedaloof walaloo kennitee fi hojii bareeda jettu. Amma hojiin beekeessa kan yeedaloo ani dalage kan Leencoo Guddinaa. Yeedaloo isaa. Leencoo Guddinaa sirba yoomittuu immoo jedhu san. Innatu dalage yeedaloo isaa kan beekeessa isaa. Kun akka jirutti bakka hojii hedduudha hojii 40 oole bakka istiidiyoo jira hojii waloo fayyadama namaaf hojjedha. Namoota. Anamma dhiyootti boosin jira Taaddalaa Albama Taaddalaa Gammachuu keessas tiraakiin tokko hin qaba. Baay'eedha Sinnishaawus albama hojjechaa jira. Hojii isa keessa illee nan qaba hojii tokko akkasuma. Ati yoo albama yaadne? Albama amma yaadan jira illee amma kan uummatattuu beektaa uummanni kee qofaa nan qabu ani hanga ammaa yoo hojii haaraa hojjedhee toon baanee hojii nama kanaan dura kan koosiin jedhu sun illee maqaa kooti ni miti an beekamu rusuutuma wal barra amma hojii haaraa qabadhee dhufaan jira. Hojii haaraa hojii ajaa'ibaa tokko akka fidaa tiniin jirtu quba qabaanis hojii ajaa'ibaa kan sababni asitti sul argine isadha. Mee yeroo dhiyootti gadhiifama. Sirba mata duree isaa maali? Jamareedha mata dureen sirbicha. Jamare egaa daawwattoota keenya kee ol nagaa isaanii sirba haaraa ajaa'iba ta'e tokkoon dhufaatiniin jira. Jamare walumaan hundi kennaa jamare jechaatiin mee yeedaloodhaan nu jedhiiti al tokko. Sirraa hiikuufat namaan adda rabbifaay sitti hiikuufan namaan sagal mammadaay. Sirraa hiikuufat namaan adda rabbifaay. Sitti hiikuufan namaan sagal mammadaay. As gidduudha hiramtee qalbii geettu taanaan na dhibbee ilaal jamare. Egaa dhufaa jira hunda jennaan booddee ilaaltan waan ta'eef akkamitti dhufaa jira yuutuubii kamirratti? Hojichi yuutuub chaanaalii Oromiyaa Aart Institution. Kennuma irratti moo?
Eka. Oh, maatii walitti dhufe Instituutii Aartii Oromiyaa irratti. OAI. OAI. YouTube OAI jiru hundi keessanuu seentanii sabiskiraayib gochaa sirba jamaree hojii ajaa'ibaa kana akka laaltan gaagamumaan isin affeerree jirra. Instituutii Aartii Oromiyaa ka produce godheessi sirba kana. Isumatu produce na godhe Oromiyaa Art Institution produce na godhe hojicha viidiyoo isaa xumurre jirra amma bakka guyyaa muraasa booda. Yeroo dhiyootti sirba ajaa'iba ta'e eeggadhaa. Mee yeedaloof walaloosaa eenyutu hojjete? Kanas yeedaloos walaloosaa nama dalage. Nama dalage walaloof yeedaloosaa. Kilipii isaa daayirekti kan godhe? Kilipii daayirektar Girmaa Tashoomati. Siinimaatogiraafiin Eliyaas Kabbadaati. Editaris Eliyaas Kabbadaati. Sirbicha qindeessan Habtaamuu Tagluuti. Miksii fi maasteringii Antanee Tafarraa. Abbuus Studio. Abbuus Studio. Mee egaa mee qindeessitoota muuziqaa keessaa kan baay'ee sitti toluu fi yeroo kanatti hojii isaatiin baay'ee jaalatamaadha kan jettu eenyu filatta? Ani tokkoffaa irratti. Ani dhugaa dubbachuuf Abbu. Abbu maaliif beektaa? Tokkoffaa Abbuuni. Abbuun kalee beektu fi Abbuun har'a beektu garaagara ta'e gadi. Abbuun amala abdeetuuf godhuu qaba. Yeroo abdeetuuf godha. Hojii isaa kan ji'a lama dura ji'a sadii dura hojjete deebi'ee raawwatee akkamittiin kana hojjedhee jedha. Kanaafuu fuuldura isaatis Abbuun fuuldura isaa maal akka fakkaatu gaafan tilmaamu baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahama beekta. Gamanumaan garuu hojii kanarratti namoota hirmaatan hundaa kan galateeffachuu barbaaddu yoo jiraate jidduutti galateeffanneeti immoo walitti adeemnu. Bakka hojii kanatti namoota hedduudha kan hin galateeffachuu barbaadu. Kana lama Girmaanlee daayirektara ta'uun alatti hin jiraan namummaan isaas namummaa addaati waan baay'een wajjin dhaabbatee hedduudha bakka. Abbuu mataa isaati. Abbuu hojii kana miksii fi maasteringii isatti hojjete akka addaatti Abbuu baay'een galateeffachuu barbaada tokko. Maaliif beektaa hojii kana miksii fi maasteringii hojjechuu caalatti keessa gabbu'ee hojii kana miidhagsuuf maal nagalchee hin qabu beektaa mallee Abbuun qabu keessa maal na dhibdee dirqama irraa eegamu bichaan dirqama kun itti kenname miksii fi maasteringii dhaame isa godhuu qofa osoo hin ta'in keessa gadi ba'ee wantoota jijjiiruu qabu hunduma. Halkan irriibatti dhabee halkan meeqaana wajjin baay'ee rakkatee hojii kana miidhagse beektaa. Kanaafuu galata guddaan galchuu barbaada. Eliyaas Kabbadaatis baay'ee nama addaati. Nama baay'ee bakka amala bareedaa qonnatti toleedha. Hojii miidhagsuudhaaf wanti hin goone hin jiru beektaa. Faayidaa fi maallaqa hojiirraa argatu san caalaa osoo hin ta'in miidhagina hojiirratti xiyyeeffata. Waasii ajaa'ibu hojii erga waraabbii xumurre jennee editaras isumaami edit godhe akkuma jenneen. Siiniin hafee wayii tokko itti mul'ata sii gadee nagaraan hangeenya siiniin kun jedhee waasa jaa ofuma Finfinnee irraa dhufee tiraanspoortii isaatii Finfinnee irraa dhufee waraabuun qaba jedhee dhufee asitti viidiyoo dabalataa maallaqa dhibe jedhee edit godhee baasuu ni danda'a ture. Osoo nama kinu maallaqaaf dalagu osoo kan ta'u ta'e maallaqa dhibde jedhee anuma itti kenname sana edit godhee baasuu ni danda'a. Garaan hangeenya jedhee dhufee waraabe. Akkasii kanaaf kilipoonni keenya baay'een isaanii kan bareedaniifis ijoolleen aartiidhaaf ogummaa sanaan hojjetan waan baay'ataniif hundi keessanuu galatoomaa jenna hojii kana irratti kan hirmaattan hundi keessanuu mee immoo aartiin Oromoo keessatti sirba gama sirbaatiin kan durii kan jedhaman jiru bara jiddu galeessa irra kan jiran jiru amma immoo yeroo ammaa kanatti jiru. Mee kan durii keessaas jiddu galeessa jennu keessaas qaamaa keessaa baay'ee namoota dinqisiifadha jettu tokko tokko. Okay. Kan durii keessaa namoonni akka addaatti dinqisiifadhu tokko Dooktora Kabajaa Alii Birraa keenya akka eenyu birattuu kan jaalatamu isa warroota durii keessaa beekamaadha kun waan akka haaraas miti kana dinqisiifachuun kiyya akka haaraas miti kan namuu dinqisiifatu san dinqisiifatamuu qabus. Dhufeemuu asii gara bara giddu galeessaa keessaa warra jettumoon akka Daawitee Mokonnin an akka Abitoo warroota kana baay'een dinqisiifadha. Sirba isaanii oomishee. Jalqaba irraa Dooktar Kabajaa Artiist Alii Birraa irraa kaastee jabaa yoo nuun jette sanboon namatti waamte kan. Sirba Alii Birraa keessa amma leelee warda samma leelee naannoo
amma lele warda sama lele nano amma lele buntu sama lele nano na kita wadaga iya nami hawa sawa. Wow, aja Dawite tikena kak. Dawite abito. Oke, Dawite kesamu. Meetiko gattai me ija keessan silala akka ajaa'iba. Meetiko gattai me ija keessan silala akka ajaa'iba. Waan jarjartuun fakkaata jarjariin suuta suuta taa'ina haasofsiisi akkan siif ta'u laalta akka ajaa'iba. Aduu qabbaneeffattee ifirraa deemu wayyaa angas mansi ilaala yoon si ilaalee nan fayyaa akka ajaa'iba. Awwa baay'ee bareedda sagaleen kee dhugaa. Ka ammaa keessoomee osoo ebaluu wajjin hojjedhe kan jettu yookaan immoo kan baay'ee sitti tolu weellistoota amma jiran keessaa yookaan dargaggoota keessa. Ijoolleen dargaggoota ammaa keessaa Andu'aalam baay'ee natti tola baay'ee dinqisiifadha. Sirba isaa michuu dhugaan jiru sanillee baay'ee jaalladha natti tola sirbi sun. Wanti jirre sirbi ta'a Sirbiin hin beeka. Natti tola Andu'aalam baay'ee dinqisiifadha ijoollee ammaa keessaa sagalee isaa akkaataan itti yeedaleessu humna qaba. Baay'ee dinqisiifadha. Kunis jiru baay'eedha. Hedduu jiru. Qaamni ijoollee ajaa'ibaa ta'an hedduu jiru. Isaan tarreessuudhaaf turtii gabaabaa wajjin qabnu keessaa namoota baay'ee abdii aartii Oromoo kan ta'an hedduu jiru. Namoota durii keessaa Doktara Kabajaa Artiist Alii Birraa Lukaas ta'e, Abbituu Kabbadaa, Daawitee, nama keessaa immoo ijoollee ammaa keessaa Andu'aalam Gosaati. Meeqa karoorri kee of duraa maalinni? Amma karoorri koo dura amma singilii xumureen jedhami amma yeroo dhiyootti isa qilleensa irratti nama isa uummata biraan hin ga'a. Sana booda amma albama kiyyas already eegaleen jira. Kana booda albama koo eegalee albama kootiin uummatatti mul'achuudhaan karoorri koon. Isa dura garuu singilii sirboota qeenxee lamaa sadii eegalutti gadhiisteen booda. Jidduun wanti albamni kaa xiqqoo wanti fakkaatan piroosesii qaba eegalee yeroo fudhachuun isaa nafu. Amma danda'amaa ta'een garuu dafee xumuruudhaaf ni yaala bifuma bareedaa ta'een. Sirba kee haarawaa kanatti yoo dhufnu chaalenjiiwwan hedduu keessa dabartee sirbi kun amma xumurameetiin gadhiifamuudhaaf gahee jira. Yeroo lammaffaaf hojjetame. Yeroo lammaffaa piroosesii jalqaba ture wayii jira. Kilipichi yaa sirriidha. Kilipii isaa waggaa tokkoon dura ture kan bahu waasa ajaa'ibu. Iddoo waraabuudhaaf deemne dichi wanti wayiti piroojeektii wayiti bakki bareedaa ture. Bakka sanatti waraabuudhaaf deemnee hiyyama barbaachisa ture. Hiyyama na barbaachisullee gaafadhee hiyyama argadheen ture garuu immoo hiyyama xaalayaa hiyyama afaanii qofa ture hiyyama xaalayaa osoo ta'e gaafsan sila naaf milkaa ture. Waardiyaan siniseessu nuun jedhee waardiyaa sana wanti kun itti gaafatamaan immoo akka carraa ta'e achi hin turre baasii saaxilamee deebi'e gaafas. Ani akka dhagayetti sirba waraabuudhaaf ogeessa kaameraa qabatanii shubbistoota ogeessa hundaaf qabdii kaffaltee maal jettee baasii gidduu baastee iddoo waraabbii yeroo deemamu hin ta'u jedhame atis aariidhaan dhiistee turtee sirba kana. Anis ergasii haalli tokko tokko naa mijaa'uu didee har'uma boru maal osoo jennu waggaa darbe waggaa tokkoon dura ture kan xumuramee gadhiifamu ture. Naa garuu wanti hundumtuu yeroo isaatti ta'a beektaa. Garuu tokko wanti na ajaa'ibu hojii kana dhumarratti gaantoo jenna inaasufna. Kan baay'ee na ajaa'ibe atii fi Girmaas kan dura gaafadheen ture. Sirba Leencoo Guddinaa kana osoo mucaan beekin osoo inni isin hin gaafanne mucaan kun sagaleen isaa bareeda jettanii sagalee isaa eega dhageessan booda sirba kavarii wayii qaba naf fakkaate. Kavarii fi isteejii irratti akkasii sirbi qaba. Isuma dhageessaniituma edaloof walaloo hojjettanii ergitaniif. Asirratti kan galateeffamuu qabu Girmaadha beektaa baay'ee ana caalaa. Girmaan
namaaf kaka'umsa ta'uudhaan sirriitti beekama. Amalleen garmalee sirraa dinqisiifadhee jaaladhuuf kana. Namaaf kaka'umsa ta'ee namni akka hojii hojjetuuf namni akka hojii isaatiin uummatatti mul'atuuf keessattuu gama aartii kana wanti inni godhu wanti inni hojjetaa jiru baay'ee natti tola baay'ee isa dinqisiifadha gara kanaan. Leencoo dura inni wanti irratti ilaalaa ture gaafa inni isteejii sirbuu fi kabarii inni hojjete isa ilaaleeti. Girmaan feesbuukidhaan dubbise. Mucaa feesbuukidhaan dubbisee maaliif hin hojjenneeti hojii sagalee bareedaa qabda. Hanga maaf hin hojjennee jedhee gaafate sana booda mucaan hojjechuun hin barbaada hojiin akkasitti nama naa kennuun barbaada jedheeni girmaan hojii siif hojjenna nu rakkoon qabu jedheen. Erga isa waliin rakkoon qabu siif hojjenna jedhee xumuree booda dhufee na gaafate ani akkatti walaloon hojjedhaa fi mucaa tokko maal osoo hojii hojjennee fatee daloo dalagdee fi naan jedhe. Mee sagalee isaa dura nama humna qabu nama hojjechuu danda'u hin jedhe. Na dhageesse sagalee isaa na dhageesse naan baay'een gammade. Rakkoon qabu bakka hin dalagnaaf hin jedheeni. Sirbicha dalagdaan yeedaloo hojjedhee fi yeedaloo sirratti girmaan walaloo barreessee ergee fi sirbichi ani Leencoon kan wal barree sirbichi bee viyuu gara 100,000 eegalaalame booda feesbuukidhaan jabaadhu mas walumaan jirra baay'ee sitti gammada jedhee barreesseef. Sanaan booda inni ana ta'uu baree bilbila wal geeddarree na bilbilee akkasitti gana. Qaamaan yeroo wal argitanoo miiraa. Qaamaan ammaa dhiyoo wal agarree sirbii gara viyuun isaa gara miliyoona wayii gadeen booda wal argine gara ji'a 2 akkasiin booda. Akkanatti wal jijjibeessuun wal cinaa dhaabachuun akkasii dhiisiin sirba keetii amma hojii irratti immoo irra caalaatti si argaas jirra. Sirbite sana immoo irra caalaatti boleewwan kee wajjin cinaa dhaabachaa jirta. Kanaaf immoo dinqisiifatamus qabda akkasitti nama argitanii dandeettii qaba kan jettan cinaa dhaabbachuun wal gargaaruun hundi yeroo hunda baratamuu qaba. Kwaalitii hojiitiifis namni danda'u qofa ogummaa kanaa dhufee osoo hojjete baay'ee bareeda jennaanis mee gaadhuma irratti sirbi jamaree jedhu yeroo dhiyootti gadhiifama. Sirba sana yuutuubii Instituutii Aartii Oromiyaa OAI irratti eegaa jenna gamanumaan dhaamsa dhaammachuu qabdu yoo jiraate namoota galateeffachuu qabdu yoo jiraates hojii kana irratti carraa siif kenneera. Amma dhaamsa addaan qabu waan madhimu hojii kanaa irratti bakka akka yuutuubii Oromiyaa Aartii Instituutiin OAI irratti hojii koo haaraa qabadhee dhufaan jira. Kanaafuu isinis immoo akkana simattan abdiin qabaa. Nagaa fayyaana ta'a. Ayyee galatoomii kee ol egaa kan hordofaa jirtan VTV dha. VTV keessaa sagantaa keessummaa VTV ti. Keessummaan keenya har'aa weellisaa kee ol Nagaasaati. Kee oliin hedduu galateeffannaani isinis sagantaa kanaaf haaraa yoo taatan yookaan chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan isa jala jiru san subscribe kan jettu san tuquudhaan subscribe godhaa like share godhaa hunda biraan gahaa hojiilee gugurdaadhaan VTV'n dhufaatiin jira. Isas nu eeggadha weellee kee ol Nagaasaa jamaree isa xiqqoo ishee isin affeerraa turtii gaarii fayyaa nu ta'a.